Ayyee dubbisa kana dubbisaa deemna. Aha. Dubbisa jedha. Eegala sira. Dubbisa oduu durii illeettii fi gocha kana dubbisuun gaaffii itti aananii jiran deebisa. Akkasi. Oduu durii illeettii fi qocaa kana dubbisuun gaaffii itti aananii jiran deebisaa jedha. Dubbisi. Durdurii qochaa fi illeettiin waliin jiraachaa turan. Sirriidha. Durdurii qocaa fi illeettiin waliin jiraachaa turan ayyee. Guyyaa keessa gaaffii tokko waldorgommii waamaman. Sirriidha. Guyyaa keessaa gaaf tokko wal dorgommii waamaman. Yeroo waldorgommiin godhamuuf jedhu illeettiin ani isii kana waliinan waldorgomaa jettee miira tufi agarsiisa dubbate. Yeroo wal dorgommiin godhamuuf jedhu illeettiin ani ishee kana waliinan wal dorgomaa jettee miira tuffii agarsiisaa dubbattee jedha. Sanaa booda waldorgommiin eegale yeroo muraasa keessatti illeettiin fiigdee dura baate. Ayyee. Sana booda wal dorgommiin eegalee yeroo muraasa keessatti illeettiin fiigdee dura baate jette. Ayyee sirriidha akkatti aan. Yeroo of duuba ilaaltu qocaan fageenya irra turata. Sirriidha. Yeroo of duuba ilaaltu qocaan fageenya irraa tirata. Yeroo kana Yeroo kana nan bokkoda jettee gaddisee muka jala osoo ciiftuu qocaan isii dabartee waldorgommii sana tokkoffaa bahuun xumurte. okay, exactly. Yeroo kana nan boqodha jettee gaaddisa mukaa jala osoo ciiftu qocaan ishee dabartee wal dorgommii sana tokkoffaa bahuun xumurtee jedha. Ayyee sirriitti dubbiftee. Okay, can you give us a rough translation of this text? No, I didn't really understand it. Hin hubanne? Yeah. Okay, what's oduu durii? Oduu durii hin beeku. Okay, what do we call fairy tale? Fairy tale? Yeah, fairy tale. Akkas Uh, jedhama? oh yeah. Akkas. Saniifuu durii qocaa fi illeetti waliin jiraachaa turan jechuun maal jechuudha? Qocaa ni beekta. Turtle and Huh? turtle. Turtle and rabbit. Yeah. Guyyaa keessaa gaaf tokko wal dorgommii waamaman means what? Once upon a time They got in a fight. no, not fight, okay, competition, let us say. Competition. Uh, competition yeroo wal dorgommiin godhamuuf jedhu illeettiin ani ishee kana waliinan wal dorgomaa jettee miira tuffee agarsiisaa dubbatte. This means while the competition is kicking off, illeettiin jechuudha. Illeettiin means the rabbit look down upon the turtle. Uh-huh. Uh-huh. Miira tuffee agarsiisaa dubbatte. Sagalee amma yaadna. Yeah. How can it, okay. Sana booda wal dorgommiin eegalee yeroo muraasa keessatti illeettiin fiigdee dura baate. As soon as the competition started, the rabbit fiigdee dura ba'uun maali? And she ran and got way ahead of him. Akkasii. Kanoo yeroo of duuba ilaaltu. Okay, kana himaa deemee xiqqishaati.
Yeroo of duuba ilaalte qochaan faaganya irra tirate. Mm. When the rabbit looked backwards, the um Turtle. the turtle was nowhere near her. Eh. Saniifuu yeroo kana nan boqodha jettee Yeroo kana nan boqotta jette gaaddisa. So therefore, she said she'll sleep under a tree or take a nap under a akkasii. tree. Aya. Osoo Yeroo san ciiftuu booda osoo ciiftu osoo ciiftuu isii dabartee wal dorgommii sana tokkoffaa bahuutu murte. sirriidha. When she Qocaan was ishee dabartee wal dorgommii sana tokkoffaa bahuun xumurte haa. when she was sleeping, the turtle got in front of her and won the race. Akkasii. Aya. Amma yaada hubattee jirta. Kan irratti hundaa'uudhaan gaaffilee kanneen dafii Mm. gaggabaabsii deebisi. Kan miira tuffii agarsiise eenyu? Kana maali jechuun jira? Maal jette? What is this saying? Kan miira tuffii agarsiise. Who looked down upon the other? The rabbit. Look down. Saniifuu eenyu qocaa moo illeetti ta'a? Illeetti. Akkasii deebisaan baadha ta'a jechuudha saniifuu. Gaaffii lammaffaa. Akka oduu duree kanaatti wal dorgommii kana tokkoffaa kan bahe illeettidha. Akka oduu durii kanaatti wal dorgommii kana tokkoffaa kan bahe illeettidha jedha. Dhugaa baasoo ba'a. Dhugaa. Tokkoffaa kan bahe illeettidha. Huh? Illeettidha tokkoffaa Soba. kan bahe. Soba. Sobata. Ayyee gaaffii sadaffaa. Oduu durii kana irraa maal barate? Okay, oduu durii kana irraa maal baratte maal jechuudha? Hin beeku. What do you learn from this fairy tale? Uh, don't be cocky. Maal jechuudha? I mean, if the rabbit, she took a nap because she thought she was gonna win, and then that's what cocky means. Exactly. Yeah. Okay, saniifuu itti fufee akka itti aanu leenca dulloomaa kanallee fiti. Leenca dulloomaa tokkotu jira ture. Okay, leenca dulloomaa tokkotu jira ture. Hayyee. Innis baay'ee dullooma waan tureef asaa fi achi deemee nyaata barbaadachuu hin danda'u. Okay. Innis baay'ee dulloomaa waan tureef asiif achi deemee nyaata barbaadachuu hin danda'u. Kanaaf Kanaaf amala ittiin nyaata argatu barbaadachuuf bosona galee ciise. Waayata kana yaadni tokko dhufeef. Innis jaldeessa ofitti waamee deemetti obbo guddaan dhukkubsatee ciisaa waan jiruuf kottaa kottaa gaafadaa jedhetti bineensota jedhiiti bineensota bineensota hundumatti himi jedhee ergeen. wayita kana yaadni tokko dhufeef. Innis jaldeessa ofitti waamee deemiti obbo guddoon dhukkubsatee ciisaa waan jiruuf kottaa gaafadhaa jedhiiti bineensota hundumatti himi jedhee ergeen. Jaldeessis Jaldeessis ergaa obbo guddaa bineensota hundatti himi. Bineensonnis akkuma oduu kanaa eegan tokkoon leenca gaafachuu eegalan. jaldeessis ergaa obbo guddoo bineensota hundatti hime. Bineensotnis akkuma oduu kana dhaga'anii tokkoon leenca gaafachuu eegalanii jedha. Leencas bineensota isa gaafachuu dhufan maaloo olluma seenaa jedhee ol seensiisuun nyaata isaan fixe. Humarrattis qamalaan Asirra dhuftee. dhaabe
Leencis bineensota isa gaafachuu dhufan maaloo oluma seenaa jedhee ol seense sun nyaatee isaan fixee jette. Dhumarrattis Horattis qamaleen uftee. ayya, dhumarrattis qabaleen dhufte. Isheenis Isiinis balbala mana leencarra teessee akkam isinitti waa'ee jettee gaafatte. Leencas lakkii naa uggubaa ol seeni naa gaafadhu jeen. Qamalaanis akka isin nyaachuuf taa'ee gaalii fi lakkii obbo guddaa bineensonni hundumtuu uffanii si gaafataniiru. Garuu kottaa bineensota seenan malee kan bahan hin argan jetteen je'ama. akkasii asirraa yoo ilaalle ammaan tana leencis lakkii na dhukkubaa ol seeni na gaafadhu jedheen. Qamaleenis akka ishee nyaachuuf ta'e galee fi lakki obbo guddoo bineensonni hundumtuu dhufanii si gaafataniiru garuu That's not kottee bineensota seenan malee kan ba'an hin agarre hin argine jetteen jedhama jedha. Sirriidha si galee yaansa it. filee oggu takka irra bahe. Huh? Oggu takka gaggabaabsee nutti hime. Leenca dulloomaa tokkotu ture jira ture maal jechuudha. The lion was getting old and sick. Ayyee innis Ibnis baay'ee dulloomaa waan tureef asiif achi deemee nyaata barbaaduu hin danda'e. Since he was getting old, he could not hunt and get food. sirriidha. Kanaaf mala ittiin nyaata argatu barbaachuuf bosona galee ciise. Therefore, he could not get food. He went home and slept and laid. Ayyee wayita kana Waayata kana nyaanni tokko dhufeef. wayita kana yaadni tokko dhufeef. Okay, one idea came to his mind. One idea came to his mind. Inni jaldeessa ofeetii waamee deemitti obbo guddaan dhukkubsatee ciiseen waan jiruuf kottaa gaafadhaa jedhee bineensota hundumatti himi jedheen ergeen. Therefore, he told one of the animals that tell every Which other one of the animal that animal? he's Which sick. animal? The other animal is monkey. The monkey. Ah, Yeah, he okay. told them that he was sick and told every animal to come and visit him. Sirrii. Jaldeessis Jaldeessis ergaa obbo guddaa bineensota hundatti hime. The monkey told every animal. Bineensonnis akkuma oduu karaa eegalan tokkoon leenca gaafachuu eegalan. All the animals came one by one and asked like the lion if he was okay. ayyee chiboda leencis Leencas bineensota is gaafachuu dhufan maalluu olloma seenee jedhe oseenisa nyaatee isaan fixe. When they came in, he would eat them. dhumarrattis finally Umarattis qamaleen dhufte. And then what's the qamalattis qamaleen? qamale eep The finally the ape came. Isiin balbala manaa leencarra teesse. The ape stood ayyee in front of the door. The ape stood in front of the door. okay akkam isinitti Um, akkam Akkam isinitti isinitti wayyaa waa'ee jettee gaafatte. The ape and asked she asked how are you Weasel doing? She asked how are you doing ayyee and are you getting better? ayyee leencis Leencas lakki na lakkii dhukkuba naa dhukkuba ol seenii naa gaafadhu jedheen. The lion said, it's not getting better. Come in here and ask me like ask me here. qamaleenis Lakkii obbo guddaa bineensonni hundumatu ufaanii si gaafatiiru. I don't know. No, you're just saying what no the other And then animals came and visit you. yeah. All of the animals Garuu that ask you
Enters, and I have never seen the ones that return back. Okay. It will be Aha. Garuu kottuu bineensota seenan malee kan bahan hin argan jettee jedhame. I haven't seen the Akkas. animals that have entered come back. Akkas kun bakka. Gaafilee kanneen fite bakka. Aha. Gaafilee armaan gadii deebisaa jedha tokkoffaa. Okay. Akka dubbisa kanaatti obbo guddaan eenyu leenca Sirriidha. Akka dubbisa kanaatti obbo Guddoon leencachi leenci. leencachi Leencichi maaliif asii fi achi deemuu dadhabe waan okay, leencichi maaliif asii fi achi dhukkubsateef deemuu dadhabe? Waan waan beela'eef, waan dulloomeef dheeboteef, waan dhukkubsateef, waan dulloomeef. is waan dulloomeef. By the way, what is waan beela'eef? He's hungry. Waan dheeboteef? Hungry, which he's thirsty. Yeah, exactly. He's thirsty. Waan dhukkubsateef? He's Sick. he's sick Yeah. Waan and dulloomeef? he's old. It's all three. It's one belief, one ukubsatif, and one dullomef. Deebisaan kana waan dulloomeef. Sadaffaa. Leenca eenyu bineensota birootti ergata. Leenca eenyu bineensota birootti ergate? Jaldeessa. Sirriidha. The monkey. Jaldeessa ergate.